Attam jirtu jaalatamtoota hordoftoota Bonanza Wisdom chaanaliidha. Baga nagaadhaan dhuftan isiniin jedha. Akkuma wal beellamne General Psychology Chapter 5 Motivation and Emotion kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Baga nagaadhaan dhuftan isiniin jedha. Qaaliiwwan koo jaalatamoo saba koo. Egaa guyyaa har'aa Motivation and Emotion kan jedhu walii wajjin ilaalla. By Assistant Professor Abaya Degafa from Dredra University. Let's proceed. Kutaa kana keessatti kan wajji ilaallu definitionii motivationidhaan ilaalla. Gosa motivationii gurguddaa lameen kan Intrinsic, Extrinsic jedhaman ilaalla. Theories yookiin immoo darbee approaches to kan jedhaman wanneen motivationii ibsuu danda'an ilaalla. Instinct theory, drive reduction theory, arousal theory, beyond drive reduction, incentive theory, cognitive theory, humanistic theory kan jedhamani jechuudha. Isaan kun conflicts of motives and frustration ilaalla. As jalatti frustration jechuun maal jechuudha kan jedhullee ni kaasna jechuudha. Konfliktoonni gurguddoon afur yookiis walitti bu'iinsi keessoo jechuudha. Conflict, internal conflict or intra-personal conflict kan jedhu ilaalla. Isaanis approach conflict, approach avoidance conflict, avoidance conflict, multiple approach avoidance conflict. Kutaa jalqabaa keessatti isaan kana ilaalla. Kutaa sattaanu keessatti immoo emotion ilaalla jechuudha. Motivation and emotion kutaa kana keessatti definition of emotion, elements of emotion jalatti physiology, behavior and subjective experience kan jedhaman wajji ilaalla. Achumaan immoo theories of emotion. Yeroo hundumaa gaa qabiyyeen psychologyidha. Subject matteriin psychologyidha. Ka jalqabaa kaanii ilaalaa jiru kan akka learningii, kan akka memory, kan akka forgettingii, kan akka amma ilaalaa jiru kana motivationii, emotionii, personality hundi isaanii theory mataa isaanii qabu. Theory jechuun yaada walitti qabamee dhimma tokko gadi fageenyaan ibsuu danda'u jechuudha. Egaa gama kanaan gara motivationii deemna kutaa jalqabaa jechuudha. Motivationii jalatti definition and the general remark. What is motivation? Motivation jechuun maal jechuudha? Kaka'umsa jechuu yogguu ta'u, the word motivation was derived from a Latin word called movere, which means to move, to energize, or to activate. Hence, it is defined as physiological and or psychological factors that account for arousal, direction, persistence, or behavior. It's a factor by which activities are started, directed, continued, as that physical or psychological needs or wants are met. Motivation is what moves people to do the things they do. Alaame motivation jecha jedhu jecha laatinii movere jedhamu irraa ka'ee dhufee nu bira ga'e. Movere jechuun immoo maal jechuudha jedha? Move yookiin sochoosu jechuu kan jedhu irraa godhufu motivationii kana yommuu define goonu physiologically and psychological factor kan ta'an. Physiological jechuun faaktaroota qaama keenyaan wal qabatanii jiran, wantoota qaama keenyaan wal qabatanii jiran. Fi akkuma kana psychological jechuun wantoota xiinsammuu keenyaan yookiis yaada sammuu keenyaatiin wal qabatanii jiran ta'anii kan akka nuti aroused ta'an, akka nuti kakaanu godhanii achumaan immoo kallattii akka qabannu directed akka taanu garamitti gara galma tokkootti jechuudha. Kaka'uu qofatu hin ta'in, kallattii qabachuu qofatu hin ta'in, persistence jechuun waan tokkotti cichuu jechuudha. Itti qabatanii, itti cimanii, itti fufuu jechuudha. Sana booda garamitti deema jechuudha? Gara goolii, gara galmaatti jechuudha. A goal directed movement aroused or initiated by psychological or physiological factor jechuudha. Kanaaf motivationiin gabaadhumatti factory yookiis wanta akka nuti waan tokko jalqabnu, akka nuti kallattii qabannu, akka nuti itti fufnu, akka nuti xumurru godhu jechuudha. Kanaaf
gabaabamatti motivationin wanta namni godhu tokko akka isaan godhan wanta godhu jechuudha. Motivation is any or desire that energizes behavior and directs towards a goal. It is what either starts or stops behavior. Lala. Motivation jechuun niidii yookiis barbaachisummaa yookiis fedhii kan amalli tokko akka inni humneeffamee gara galma tokkootti qajeelu godhu jechuudha. Humna wayitii yookiis qaawwa qaama keenya keessatti uumamudha yookiis fedhii nu keessatti uumamee garuu amalli wayii tokko socho'ee mul'atee gara galma tokkootti akka inni qajeelee itti fufu kan godhu jechuudha. Akkana jechuun amalli tokko akka dhaabbatu yookiis akka itti fufu either stops or starts kan jalqabu akka dhaabbatu gochuu kan danda'u jechuudha. Motivation yookiis kaka'umsi. It is the internal and external forces that drive our thoughts. Wanta keessoo keenyaas ala keenyaas nu sochoosu yaada keenya sochoosu yookiis haala keenya muudii keenya sochoosu yookiis jijjiiruu danda'u amala keenya jijjiiruu danda'u jechuudha. What motivates you to go to college? Mee maal akka isin yuunivarsiitii seentan godhe? Meetti yaada? Barattanii maallaqa argachuudhaaf fi maallaqa argattanii eebbifamtanii waajjira mootummaa yookiin miti mootummaa seentanii miindaa argattanii fuutanii heerumtanii daa'imman horattanii guddattanii milkooftanii jiraattanii duudhaafi maaltu isin kakaase? Fuula keessan dura wanti dhaabatee ofitti isin yaamaa jiru sun maali? Inni motiveeshinii jedhamaa jechuudha. Barnoota kutaa keessanii yogguu barattan barnoota beekumsa ogummaa irraa argachaa jirtanitti gammadaa jirtu. Maaltu isin kakaase? Kolleejii akka seentan. Accordingly, there are three major components of motivation. They are activation, direction, and persistence. Egaan qabiyyeen kaka'umsaa sadiitu jiru. Isaanis activation, ka'uu yookiis jalqabuu qofti gahaa miti. Kallattii qabachuu, directionii galma wayitti gara galma wayitti deemu jechuudha. To be directed toward a certain goal. And then persistence. Hanga goolii sana yookiis galma sana bira geenyutti immoo persistently itti cichuu jechuudha. Persistence jechuun waan tokko jalqabanii hanga xumuraatti itti fufuu danda'u jechuudha. The study of motivation answers the following questions. Qorannoon kaka'umsaa gaaffilee armaan gadii deebisuu danda'a. Why do people behave as they do? Namoonni waan gochaa jiran yookiis akkaataa itti jiraachaa jiran kanatti akka isaan jiraatan wanti godhu akkaataa itti aktii gochaa jiran socho'aa jiran akka isaan socho'an wanti godhu maali? Waatu motiveetii isaan godhe jennee waan motiveetii isaan godhe sana barbaannee deebiitti laannaa jechuudha. Why does behavior take one form and not another? Amalli namaa gosa tokko qabatee gosa tokko maaliif dhiisa? Fakkeenyaaf nam tokko sigaaraa xuuxuu dhiisee gara bashannana ispoortiitti maaliif deebi'a? Motiveeshinii wayii jira jechuudha. Waatu jira. Wanti sun motiveeshinii jedhama. Fakkeenyaaf namni tokko barumsa addaan kutee maaliif gara daldalaatti seena? Waatu jira jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf hojii mootummaa dhaabee maaliif daldala mataa isaatii eegala? Maaltu kan akkas godha? Namni tokko maaliifitu fakkeenyaaf qacaramee hojjechuu jirre ani dallaalaan ta'a. Dallaalaa mana kan konkolaataa kan hojii kan waan adda addaa jedha. Maal? Waatu jira. Waan isa kakaasee jira jechuudha. Gaaffii kanaaf deebii kenna. Why does behavior take one form and not another? What makes people behave differently or similarly? Namoonni akkaataa wal fakkaataatti akkaataa adda addaatti akka isaan aktii godhan wanti godhu maali? How can we motivate people to behave in particular ways such as eating certain foods, quitting smoking or engaging in safer sex practices? Namoonni amala tokko akka dhiisan amala tokko immoo akka godhatan fakkeenyaaf namni kanaan dura walquunnamtii saalaa irratti of eeggannoo hin goone isa sana dhiisee akka inni of eeggannoo godhu akkamittiin gochuu hin danda'a? Namni kanaan dura sigaaraa harkisaa xuuxaa dhugaa ture kana dhiisee gara bishaan qulqulluu dhuguutti akka deebi'u akkamittiin gochuu dandeenya?
Namni kanaan dura nyaataan of miidhee waan mi'aadhaan qaama isaa miidhee dhukkuba adda addaatiif of saaxile san dhiisee nyaata bira akka nyaatu nyaata fakkeenyaa fi mi'eessituu of keessaa hin qabne akka nyaatu akkamittiin gochuu dandeenya kan jedhaniif kan deebii kennu motiveeshiniidha jechuudha. Types of motivation. Gosa motivation gosa kaka'umsaa. There are different types of motivation. But it is possible to categorize them just into two. Gosni motivation yookiis kaka'umsaa adda addaa hedduu jiru garuu bakkuma gurguddaa lamatti isaan qooduu dandeenyadha. Tokkoffaan intrinsic, lammaffaan extrinsic. Akkaataan itti dubbifamu illee qabachuun gaariidha. Akka sammuu keessan keessaa isin hin bannetti. Intrinsic jedhame. Intrinsic. Extrinsic. Intrinsic yommuu jennu akkuma maqaa isaatii in keessoo jechuudha. Extrinsic yommuu jennu immoo akkuma maqaa isaatii external ala jechuudha. Kanaaf intrinsic motivation yommuu jennu is a type of motivation in which a person acts because the act itself is rewarding or satisfying in some internal manner. Example, creating a website for fun, teaching or for enjoyment, studying hard for knowledge. Fakkeenyaaf jedha intrinsic motivation jechuun kaka'umsaan yookiis gocha namni tokko waanuma godhu sanarraa gammachuu argachuudhaaf godhuudha. Gammachuu keessaa argachuudhaaf. Satisfactionii qabaachuudhaaf. Fakkeenyaaf namni tokko barsiisaa yoo ta'e barsiisummaa kana barsiiseedhuma itti gammaduudhaaf barsiisa moo mindaadhuma argatuun barsiisa. Namni jabaatee qayyabatu tokko gireedii argachuudhaaf qayyabata moo beekumsa achirraa horachuudhaaf qayyabata jabaate. Yoo namni jabaatee qayyabatu beekumsaaf ta'e intrinsikii keessoo isaatti of gabbisuudhaaf waan ta'eef. Namni fakkeenyaaf treeningii yookiis shaakala ispoortii taasisu dorgomee warra kaan caaluudhaaf immoo ofuma isaatti itti gammaduudhaaf. Namni ofuma isaa itti gammaduudhaaf keessoo isaatti nagaaf gammachuu argachuudhaaf godhu waan alaa dhufuuf osoo hin taane waan keessaa ta'uun kaka'umsa keessaa jechuun intrinsic motivation yogguu ta'u extrinsic motivation immoo wanta alaa dhufu tokko argachuudhaaf sochuun goonu jechuudha. Motivation which individuals act because of the action leads to an outcome that's external to a person. Namticharraa ala fagoo kan jiru tokko yommuu namicha ofitti harkisu extrinsic motivation jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf giving a child money for every A on their report card. Mucaan tokko yookiis barataan tokko sababii A fideef maallaqa hin kenninaaf yoo ta'e. Mucaan sun immoo maallaqa sana argachuudhaaf A score godha yoo ta'e. Kun amma extrinsic motivation jedhama jechuudha. Offering bonus to an employee for increased performance. Bonusiin extrinsic motivation. Hojjetaa akka gaarii dalageef waa dabaluun maallaqa kennuufiin dhuma waggaa irratti guyyaa ayyaanaatti mindaa dabalanii kennuufiin inni kun extrinsic motivation jedhama. Going to work for money. Hojii kan hojjennuuf maallaqa kootiif kan hojjedha kan jedhu. Fakkeenyaaf my job is my money. Qoonqoo koofan fiiga warra jedha jechuudha. Warra gireedii qofaafan qayyabadha aboo gireedii argannaan dhimma isheen qabu warra jedha jechuudha. Garuu my job is my boss warra jedhan. Warri anaaf hoogganaan koo hojii kooti, alaqaan koo hojii kooti warra jedhan immoo intrinsikiidha jechuudha. Lakki alaqaan koo mindaa kooti warra jedhan immoo extrinsikiidha jechuudha. Intrinsic motivation versus extrinsic motivation yommuu akka fakkii kanaatti ilaallu intrinsic motivation from within keessoo ofiitti autonomy, mastery, purpose akkana jechuun purpose jechuun kaayyoo qabaachuu, mastery jechuun waan tokko beekuudhaaf sirriitti beekumsa olaanaa irra ga'uudhaaf, autonomy of danda'uudhaaf jechuudha. Kun egaan intrinsikiidha jechuudha. Keessa ofii kan jirudha. Extrinsic motivation immoo from outside akkuma argaa jirtan aaroon kun alaa duubaan kan itti seenu kan of harkisu compensation, punishment, reward adabbii sodaatanii waan tokko gochuu yookiin immoo badhaasa barbaadanii waan tokko gochuu compensationii waan tokko waan godhaniif waa argachuudhaaf. Namni tokko intrinsically motivated, namni tokko immoo extrinsically motivated. Irra caalaatti jechuudha. Lamaanuu ni jira garuu namni tokko irra caalaatti waan argachuudhaaf hoogganaa isaanii gammachiisuudhaaf dura bu'aa isaanii dura taf jedhu sun baay'ee dhukkubsataadha jechuudha. Gaafa waan tokko hojjennu waa argachuu qofa osoo hin taane hojjennee itti gammaduudhaaf
garaa qulqulluudhaan itti gammannee nagaa boqonnaa irraa argachuudhaaf hogguu ta'u intrinsic jedhama. Fakkeenyotas keessatti barreeffaman yoo ilaaltan intrinsic studying hard for knowledge beekumsaaf qayyabachuu jabaatanii blood donation for satisfaction namaaf dhiiga kennanii itti gammadu running for happiness fiiganii ofitti gammadu my job is my boss painting to feel happy or to enjoy namni fakkii kaas tokko itti gammaduudhaaf namni meeshaa muuziqaa taphachuu baratu tokko ofuma isaatii ittiin faarfachuuf ittiin weeddisuuf ittiin weellisuuf itti gammaduudhaaf gammachuu keessoo argachuudhaaf yoo ta'e intrinsic jedhama jechuudha. Faallaa kana ammoo studying hard for gradeedhaaf qayyabachuun extrinsic. Blood donation for namni naa argu mootummaan naa jedhanii dhiiga kennuun extrinsic jechuudha. Running for winning competition dorgommii mo'uudhaaf fiiguun extrinsic external factory tu nu harkisaa jira jechuudha. My job is my salary mindaa koodhaafan hojjedha ka jedhan jechuudha. Extrinsic kan alaati jechuudha. Painting to sell and get money fakkii kan kaafnuu fi gurgurree maallaqa argachuuf yoo ta'e itti gammaduuf osoo hin taane inni extrinsic motivation dha jechuudha. Extrinsic motivation dha jechuudha. Namni ani meeshaa muuziqaa baradheetan sana booda ittiin qacaramee mindaa nyaadha kan jedhu sanaaf deema yoo ta'e sun extrinsic motivation dha jechuudha. Lamaanuu barbaachisoo haa ta'an iyyuu malee isa kamtu irra caalaatti bu'a qabeessa jettanii yaaddu. Intrinsic moo extrinsic humna qaba amala namaa jijjiiruudhaaf jennee yoo yaadne intrinsicin extrinsic motivation caalaa humna qabeessa jechuudha. Sababni isaas extrinsic motivation wantoota alaanuu dhufaniin irratti kan hundaa'u sababa ta'eefi wanti nuti alaanuu dhufu wanti nuti argachuudhaaf dhamaanu sun hin jiru taanaan amalli sun ni dhaabbata jechuudha. Intrinsicin garuu badhaafamus haa dhiisus haa argatus haa dhabus haa mijatus haa dhiisus kan itti fufee jabaate hojjetu jechuudha. That is intrinsic kaka'umsa keessaa jechuun kana jechuudha. Kaka'umsa keessaa jechuun kana jechuudha. Namni tokko ispoortii kan hin hojjetuu fi haalli mijates dhiises itti toles itti bades yookiis waan tokko namarraa argachuudhaaf osoo hin taane ofii jabaachuudhaaf ofii itti gammaduudhaaf ofii cimuudhaaf godha yoo ta'e haalli isa dhaabuun jiru jechuudha. Kanaaf irra caalaatti humna guddoo of keessaa kan qabu intrinsic motivation ta'uu isaa sammuutti qabachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Itti haafufnu. Amma gara kutaa isa caalu kutaa isa lammaffaa ka motivation ibsan yaadolee walii galaan yookiis tiyoorii motivation ibsan tokko tokkoon walii wajjin ilaalaa jechuudha. There are different conceptual approaches to the study of motivation. Tiyoorii jechuun dhimma tokko gadi fageenyaan quubsaatti wanta ibsuu danda'u jechuudha. Tokko inni jalqabaa the instinct theory or approaches to motivation. The instinct theory of motivation. In this theory, motives are innate or inborn. Wantoonni nu kakaasan, wantoonni nu dhiiban, wantoota uumamaan qaama keenya keessatti uumamanidha. Wantoota pirogiraamii qaama keenya keessa jiranidha. Kun egaa tiyoorii isa jalqabaa keessaa isa tokko yommuu ta'u, it is biologically determined and innate patterns of both human and animals behavior which is called instinct. Instinct jechuun biological programmiidha jechuudha. Wanta qaama keenya keessatti programmed ta'e gaafa ni uumamne kaasinu keessa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf daa'imni akka dhalatteen utuun shaakaleen utuun baratiin uumamumaan waan keessa jiruuf maal gooti gumboossi maaliif harma barbaaddatti. Kun naachuraalidha jechuudha. Dandeettii uumamaan nu keessa jiru kun instinctidha jechuudha. All humans are evolutionarily designed in a way that helps them survive. Namni hundumtu akkaataa survive gochuu danda'u akka danda'utti keessa isaa keessatti instinctiin uumamni humna qabu wayii tokko keessatti uumamee jira. Baay'ee tiyoorii kana kan develop godhe William James'dha. Achumaanis Sigmund Freud illee dhimma tiyoorii kanaa keessaa quba qabaa jechuudha yookiis qooda qaba. There are instincts that drive a person's decisions and egaa isaan kuni amala namaatii fi murtoo namaa irratti dhiibbaa gurguddaa uumu jechuudha. Instinct is species specific patterns of behavior that is innate not learned. Wanta barumsaan dhufatu hin ta'in wanta uumamaan nu keessa jiru jechuudha. Natural program jechuudha. Fakkeenyaaf animals are governed by their instincts to do things such as migrating. Fakkeenyaaf simbirroonni kumaatamaan lakkaa'amanii magaalaa tokkorraa gara magaalaa tokkotti, biyya tokkorraa gara biyya tokkotti, ardii tokkorraa gara ardii tokkotti kan isaan ittiin deemanii haala qilleensaa hordofanii beekanii shaakalanii osoo hin taane keessoo isaaniitti uumamni isaanii akka dhiiga isaaniitiin jechuudha. Lubbuu isaaniitiin gaggeeffamaniitu godhu malee
beekumsa yookiis shaakala yookiis leenjiidhaan dhufu. Nest building simbirroonni yogguu godoo yookiis mana isaanii ijaarratanii uumamaan dandeettiin sun kenname shaakalaan miti. Waan simbirroon tokko hojjettu aniif isin quba keenyaan xaxnee hojjechuu hin dandeenyu. Bitatti mirgatti keessatti alatti kan wal keessatti xaxame akkaataa ajaa'ibaatti kan isaan hojjetanidha jechuudha. Kun uumamaan kan isaaniif kennamedha. Mating and protecting their territory. Fakkeenyaaf wal quunnamtii saalaa bineeldotaa. Birds building nest, spider building nest. Shawiitiin yogguu isheenii man'ee ijaarratu manarratti kun hundumtuu uumamaan kan kenname. Leenjii mana leenjii eegalanii namarraa ilaalanii observational learning godhanii waan adda addaa classical conditioning waan shaakalame jechuudha. Kun egaanii innate behavior, instinct theory of behavior. Isaan kun maal godhu jechuudha? Namoota isa ta'anii, bineensota isa ta'anii amala namaarratti dhiibbaa uumuu danda'u. Murtoo namaarratti dhiibbaa uumuu danda'u. Fakkeenyaaf sexual intercourse namoonni wal quunnamtii saalaa kan isaan godhaniif shaakalanii osoo hin taane uumamaan keessa isaanii jira jechuudha. Adeemsi isaa shaakalaa fi of qabuuf muuxannoo haa barbaadu iyyuu malee waan uumamaan nama keessa jirudha. Maaliif namni wal horee baay'achuu qaba waan ta'eef. Kanaaf approachiin kun walumaa galatti namoonni ta'ee bineensonni sagantaa uumamaa hereditary factor jedhaman kan amala isaanii irratti dhiibbaa uumuu danda'u of keessaa akka isaan qaban kan ibsudha jechuudha. So this approach to motivation examples reproduction and social dominance namni fakkeenyaaf amma uumamumaanii walooraa hawaasa irratti immoo kaappoo ta'uu barbaada geggeessaa ta'uu barbaada jechuudha. Kun uumama namaati. Liiderii ta'uun rabbumatu wajjin uume geggeessaa ta'uudhaaf fedhii qabaachuun. Human beings are territorial. This is our space. Namoonni daangaa isaanii eeggachuun uumamaan keessa isaanii keessa jira. Fakkeenyaaf saroonni akkamittiin daangaa isaanii eeggatu yoo jettee fudhattanii fincaan isaanii fincaa'u jechuudha. Deemanii bakka fincaan isaanii ga'e sun daangaa isaanii. Sareen kan biraan dhufee jennaan itti cincaa naannoo kana saree biraatu jira jechuudha. Funyaan isaanii dandeettii addaa qaba waan ta'eef. Kanaafii maal godhan immoo yoo dubbii barbaade gamanattas achi as ceetu daangaa bal'ifatee fincaan isaa fincaa'ee gururee dheekkamee deemaa jechuudha. Ammas kan biraan dhufaa dheekkamee deema. Utuma dhanii wal nyaachuu wal loluun dhufa. Leencillee akkas. Bineensonni adda addaa akkas. Some animals have instinctual behaviors like mating dances and nest building sequences. Sex for reproduction. Isaan kun innate instinctual behavior and an instinct theory of motivation dha jechuudha. Lammaffaan drive reduction approach DRT. Drive reduction yommuu jennu salphaadhumatti reducing discomfort and coming to homeostasis balance. Qaama keenya keessatti gaappii qaawwatu duwwummaan yommuu uumamu amma gara qaamaatti sochii nuti duwwummaa sana guutuudhaaf yookiis dhiphina sababa keessa keenya duwwaa ta'eef goonu guutuudhaaf goonu sun drive reduction theory jedhama jechuudha. It's also called push factor theory. Push factor theory is push jechuun wanta dhiibuu jechuudha. Push this yoo jenne dhiibu jechuudha. So akkasitti wanta keessa keenya keessaa akka nu waa goonuuf nu dhiibu. Fakkeenyaaf kan akka beelaa, kan akka dheebuu, kan akka fedhii hirribaa, kan akka fedhii boqonnaa, kan akka fedhii wal quunnamtii saalaa isaan kun keessa keenya keessatti gaappii uumamanii nu dhiiban jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan dheebuu jechuun qaamni keenya baalaansii dhaba. Baalaansiin qaama namaa homeostasis jedhama baay'ee. Homeostasiin yogguu hir'atu yoo dheebonne ta'e bishaan dhugiinuun jedha bireeniin keenya. Dheebuun kan nutti dhaga'amu gaafa qaama keenya keessatti dhangala'aan bishaanii hir'atee ashaboon nutti baay'atudha jechuudha. Kanaafiyyuu bireeniin keenya amma bishaan barbaachisa baalaansii gochuudhaaf qaama kee keessa ashaboon baay'ateera jedha. Beelli kan nutti dhaga'amu gaafa qaamni keenya socho'uudhaaf gluukoosii of keessaa dhabee bireeniin immoo gluukoosii malee hojjetu waan ta'eef garaa keenyatti dhaqeetu yookiis garaacha keenyatti meesejii ergaa. Meesejii maal jedhu gluukoosiin qaama kanaaf hin barbaachisaa. Kanaafuu gaaffii gaafachuu qabda, dhukkubsachuu qabda yookiis fiilingii beeluudhaa dhageessus duwwummaan sitti dhaga'amuu qabaa jedha. Kanaaf niidiin jira. Niid biddeen yookiis nyaata garaachi keenya barbaaduunsaa niidiin suni barbaada maal uumaa gaappii diraayivii uumaa jechuudha. Niidiin gaappiidha, duwwummaadha.
fedhii waan tokko na barbaachisa duwwaadhaan kan jiru. Diraayiviin immoo isa beelli yookiis dheebuun nutti dhagaame nu sochoosu jechuudha. Beelli gaafa nutti dhagaamu sochoona baay'ee. Dheebuun gaafa nutti dhagaamu sochoona. Sana booda maal goona? Duwwummaa nutti uumame sana reduce goona yookiis ni hir'isna jechuudha. Ni hir'isna, ni xiqqeessina, reduce kanaafitu drive reduction jedhama jechuudha. Akkuma asirraa argaa jirtan need for food or water is created. Fedhiin bishaanii yookiis nyaataanii uumama. Sun immoo gaafa uumamu beelaa fi dheebuun nutti dhagahama. Beelaa fi dheebuun nutti dhagahamu sun immoo akka nuti tarkaanfii fudhannu godha. Akka nuti reduction of calm. Innis maal goona? Akka nuyi nyaannu, eating and drinking akka nuyi nyaannu godha jechuudha. So a drive is a state of arousal or discomfort which is triggered by a person's physiological or biological needs such as hunger, thirst, and the need for warmth. Kanaaf wanti nuyi drive jechuun wanta nama sochoosu tokko kan akka beela, kan akka dheebuu maalirraan kan dhufe qaama keenya keessatti guyyummaa nu keessatti need kan jedhamu sanaan uumame jechuudha. So a need is a requirement of some material such as food or water. Need jechuun duwwummaa jechuudha. Waan barbaachisuu isaa kan ibsu jechuudha. So walumaa galatti neediin gara diraayiviitti, diraayiviin immoo gara actioniitti. Actionii maali? Drive reductioniitti nu geessaa jechuudha. As keessatti egaa types of drive. Diraayiverii akaakuu lama jira. Primary drive fi secondary drive. Waa'ee primary fi secondary kun egaa irra deddeebi'anii kaa'aa jiru. Fakkeenyaaf learning keessatti reinforcementiidhaa fi punishmentiidhaan wantoota reinforcement godhan primary reinforcers, secondary reinforcers jennee kaafneerra. Primary reinforcers jechuun kallattiidhaan qaama keenyaan bioloojii keenyaan kan wal qabatanidha. Secondary reinforcers warra jedhaman immoo al kallattiidhaan wantoota qaama keenyaan barbaachisan irratti kan dhiibbaaman kan akka maallaqaa fa'aati jennee kaasnee jirra. Akkuma kana iddoo kanatti immoo primary drivesidhaa fi secondary drive jira. Primary drive kan jennu they are innate drives. Uumamaan kan nu keessatti uuman kan akka biological needs of the body. Example, hunger, thirst, sleepiness and sex. Isaan kun kallattiimaan qaama keenyaan, biolojii keenyaan, anaatomii keenyaan waan wal qabataniif primary jedhamu. Secondary drives kan jedhaman immoo the acquired drives, learned drive, warreen shaakalaan dhufan jechuudha. Warreen barataman jechuudha. Prior to experience, learning without the fulfillment of any biological needs. Fakkeenyaaf motivation for power, motivation for academic achievement. Fakkeenyaaf isa gubbaa irratti primary motives kan jedhamu yookiis drives kan jedhamu based on biological needs that must be met for survival. Survive gochuudhaaf yookiis itti fufnee jiraachuudhaaf akka hin duuneef wantoota nuyi fudhachuu qabnu wantoota nu kakaasan kan akka beelaa, kan akka dheebuu, kan akka hirribaa yookiis boqonnaa, kan akka walquunnamtii saalaa jedha. Namni walquunnamtii saalaan godhataan wal horuu hin danda'u waan ta'eef. There are innate like hunger, thirst, pain, avoidance, dhukkubbii ofirraa wannoo isaan kun wantoota qaama keenya wal qabatanii jiranidha waan ta'eef oksijiinii barbaaduun qaama keenya keessa wanta jiru eliminate of keessaa baasuun gara mana boolii yookiin mana caanii jechuun isaan kun primary driver jechuudha. Isaan asirratti argitan kun secondary driver nama guddaa ta'uudhaaf, nama beekamaa, nama cimaa ta'uudhaaf, namicha bokserii ta'uudhaaf wantoota shaakalaan namarraa arginee barannuudha. Isaan immoo secondary driver jedhama jechuudha. Kanaaf walumaa galatti drive reduction theory keessatti homeostatic state uumna jechuudha. Qaama waa hin barbaachifne akkasumatti baalansirra ga'uu kan qabu yoo beelofne dhufnee amma beelli sun badutti nyaatamuun sarara jira jechuudha. Yoo dheebonne dheebuun sun badee qaamni keenya ashaboon isaa akka walqixatti dhugamuu sarara jira. So this is a theory of motivation in which an organism tries to maintain an internal biological balance which is called homeostasis. Kanaaf drive reduction theory homeostatic balance uumuudhaaf irra caalaatti fayyada jechuudha. Example, except sexual behavior, most of the basic needs of life are to maintain balance. Fedhii wal quunnamtii saalaatiin alatti wanti hundumtuu qaama keenya keessa kan inni barbaachisuuf nyaachuuf dhuguun kan inni barbaachisuuf maaliif baalaansii homeostatic baalaansii uumuudhaafidha. Kan biraan kana wal qabatee kan ka'u drive reduction arousal theory jedhama. Arousal theory qaama drive reduction dha. Garuu arousal jechuun kaka'umsa qaama miira qaamaati kun irra caalaatti. Kana
It's beyond drive theory jedha need to optimize stimulation. Optimization amma immoo miira baay'ee ol ka'e tokkoof miira baay'ee gadi bu'e tokko fidanii optimize gochuu jechuudha. Optimize. Inni jalqabaa homeostasiidha. Chemical balance qaama keenya keessa jiru sirreessuufidha. Survive gochuufi kun immoo more of psychologically jechuudha. Arrozaaliin. Fakkeenyaaf namni garmalee gaafa jimaa qamee mataan koo baqa ani xooseen jira jedha. Fakkeenya gaarii illee miti. Kanaafuu dhaqeetanii cabsii fudhadhaa deemuu dhaqee immoo dhugaa jechuudha. Maaliif sila qamee maraqqanee sammuu tol baateetti gad deebisuu qaba jechuudha. Optimize namni jireenya isaa keessatti wanta optimamii ta'e wanta giddu galeessa ta'etu isa gammachiisa malee wanti garmalee baay'ates wanti garmalee gadi bu'ees hin barbaadu hin fedhu. Kanaaf arousal theory keessatti qaamni keenya wanta ol ka'e gadi buusuu barbaada. Wanta gadi bu'e immoo ol kaasee optimize gochuu barbaada jedha jechuudha theory'n kun. So we are motivated to reduce heightened stimulation and to increase low arousal. Example, drinking coffee to add mental activation. Fakkeenyaaf namni baay'ee maanni sammuun koo naqamee jira yookiis maal jedhama isaa dabbaramee jira isa jennu sana jechuudha. Isaan ofirraa balleessu mee dhaqeetan buna dhugaa. Yoo jenne xiqqoo ol kaasuu barbaada jechuudha. Namni garmalee fedhiin walqunnamtii saalaa itti dhaga'amu immoo dhaqee haadha manaa isaa wajjiniin walqunnamtii saalaa godhaa inni immoo maal ta'a gadi buusaa jechuudha. Fedhii ol ka'e sana gadi buusaa jechuudha. Kanaaf fedhii yookiis miira ol ka'e gadi buusuu isa baay'ee gadi bu'e ol kaasanii fidanii optimize giddu galeessa gochuun arousal theory of motivationidha jechuudha. Kanaaf wantoota akkamii goonu kan godhani motivationii arousal irratti hundaa'an yookiis kaka'umsa miiraa irratti hundaa'anidha jedhamanii yaadamu jechuudha. Sadaffaaf ni guddaan tokko incentive approach to motivation. Kun immoo pulling factory. Driving pushing jedha sinin jedha keessaan kan dhibudha. Kun immoo pulling kun immoo kan ofitti nu harkisuudha jechuudha. Pulling jechuun harkisuu jechuudha. Incentive'n wanta alaan ofitti nu harkisu attract nu godhu tokko jechuudha. Maallaqa ta'uu danda'a, bareedina ta'uu danda'a, beekamtii ta'uu danda'a. Wanta kamiyyuu ta'e externaliidha gara keessaatti kan nu harkisu gara alaatti ofitti kan nu harkisu kamiyyuu incentive badhaasa jechuudha. Attractive factors pulling us. Kanaaf stimulasiin ofitti nu harkisan kan akka gireediidha, kan akka maallaqaa, money, affection, jaalala, food, sex isaan kun external factory yookiis faaktaroota wantoota alaan ofitti nu harkisan waan ta'eef incentive jedhamu jechuudha. Miindaan beekamtiin keessoo osoo hin ta'in alaan external waan ta'eef incentive approach jedhamu jechuudha. Fakkeenyaaf amma drive theory keessatti kan nuyi nyaata nyaannuu fi sababii beelofneefidha. Incentive keessatti immoo kan nuti nyaata nyaannuu fi sababii itti harkifamneefidha. Fakkeenyaaf baay'ee beeloftee dhattee laaqana nyaattee gadi baatee nama juicy wayii dhugaa jiru argita. Juicy sana sababa argiteef yookiis cuunfaa sana sababa argiteef itti dhattee itti harkifamtee dhuguun kee incentiveidha jechuudha. Waan sana ofitti si harkisi alaan external ofitti si harkisi malee keessi kee beela'ee miti. Keessi kee maa fixee bakka waliigala irratti baalaansii irra ga'e laaqana nyaattee baate. Erga laaqana nyaattee juusiin baalaansii gochuudhaaf sin barbaachisu sun inni ati baalaansii gochuudhaaf keessa keetti qaawwa uumame sana duuchuudhaaf gootu drive reduction theory yogguu ta'u incentive theory'n immoo wanti ala jiru sun uturuma qaama kee iyyuu hin barbaadin ofitti si harkisee akka itti gootu gochuu jechuudha. Incentive theory says that behavior is motivated by the pool of external outside goals such as rewards. You come to class to get an A. Argachuudhaaf kilaasii dhufuun kee. You work out to get compliments. Hojii fakkeenyaaf kan ispoortii hojjettu galata argachuudhaaf yoo ta'e. You go to work to earn money to buy a house. Kanet hojii hojjettuuf maallaqa argattee mana bitachuuf yoo ta'e incentive jechuudha. Incentive related. Are all human behaviors motivated by incentives? What do you think? The tussle is worse the hustle. Wanti argadhe moo dadhabbii kootii akka jechuu wayiiti. Not all of human behavior has a direct reward attached. Egaa wanti nu goonu hundumtuu waa argachuudhaaf goona jechuu hin dandeenyu. Gammachuu keessoodhumaa yoo argachuudhaaf fakkeenyaaf amma nuunsi jechuun monoksee warra jedhaman jechuudha. Gadi ba'anii mootora oofanii enjoy gochaa jiru. Amma waa argachuun keessuma isaaniitti gammachuudhaaf gochaa. Kanaaf kunillee ni jira jechuudha.
Cognitive theory arfaffaan kun immoo cognitive theory cognition jechuun yaaduudha beekumsadha odeeffannoo sammuu keessa jiruudha xiinxaluudha ilaalchaa isiniin jedheera. So this approach focuses on the role of our thoughts, expectations, values and understanding of the world. Egaa approaching kun yookiis theory'n kun maal irratti kan hundaa'edha? Yaada keenya irratti, eeggannoo keenya irratti, value gatiin waan tokkoof laan irratti kan hundaa'e. Fakkeenyaaf kan isin yuunivarsiitii galtanii barattan gatii hammamiitti laattaniiti. Yuunivarsiitii galee barachuun koo jettanii itti yaaddanii xiinxaltanii buuftanii baaftanii erga murteessitanii booda wanti sun isin kakaasaa jira taanaan cognitive approach jedhu. Waan tokko itti yaadnee buufnee baafnee miidhaa isaatii faayidaa isaa irratti hundoofnee goona yoo ta'e sammuu keenya itti fayyadamneetu kakaanee jechuudha. Beekumsa irratti odeeffannoo irratti fayyadamnee kakaanee jechuudha. Kun walumaa galatti cognition jedhama jechuudha. It seeks to explain our behaviors as a product of the careful, steady and active processing and interpretation of information. Wantoota tokko tokko sirriitti odeeffannoo fudhannee sirriitti kattulaannee gaafa jirratti hojjennu cognitive theory of motivation jedhama. For example, the degree to which we are motivated to study hard depends upon our expectation for good grades and the value we place on the getting good grades. Fakkeenyaaf garmalee qayyabachuun keenya eeggannoo yookiis expectationii qabxii gaarii galmeessuun nu fide jennee yaadnuti. Expectation jechuun waan tokko abdiidhaan eeggachuu jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti ati garmalee qayyabachuun kee garmalee yoon qayyabadhe gireedii gaariin fida. Gireedii gaarii yoon fide hojii gaariin argadha. Hojii gaarii yoon argadhe mindaa gaariin argadha. Mindaa gaarii yoon argadhe jireenya gaariin jiraadha. Isa kana hunda yaaddeetu qayyabatta. Garuu siif waan ati yaadda gidduu tarkaanfii gulantaa karaa dheeraa jira. Kun cognitive theory of approach jedhachu. If both as keessa waan lama jira abdiidhaa fi gatii expectation and value. Wantuni gatiitti laannu sun wanti nuti abdiidhaan eeggannu sun abdiidhaan eeggatamuu qaba. Lammaffaa immoo gatiin kan itti kennamu yookiis iddoo guddaan kan kennameef ta'uu qabaachuu. Gatiin kan itti hin kennamne garuu kan abdiidhaan eeggannu yoo ta'e baay'ee nu kakaasu. Yookiin immoo waan abdiidhaan eeggannu tokko garuu gatii baay'ee hin qabnes innis baay'ee nu kakaasu. Wanti baay'ee nu kakaasuu danda'u waan abdiidhaan eeggannu nu ta'a jennee akkuma kana immoo gatii guddaatti laannutu nu kakaasa. That means if both expectations and values are high jedha iddoo kanatti we will be motivated to study hard. But if either one is low, keessa lamaan keessaa tokko yoo gadi bu'aa ta'e gatiin itti laannus abdiin irraa qabnu yookiin abdii irraa qabnu jechuudha. Our motivation to study will be relatively lower. Kanaaf fedhiin qayyabachuuf qabnu waa'ee gadi bu'aadhaa jechuudha. Lamaanuu saammoo hin jiru taanaan silattuu maayyuu ittuun hirmaanu. Lamaanuu keessaa tokko gadi bu'a taanaan iyyuu gadi bu'aadhaa jechuudha. Kanaafidha barattoonni tokko tokko baradhee ba'eesi hojii hin argadhu yoo hin argadhes miindaan ishee badduu miti kan jedhani maal jechuudha gatii itti hin laanne garuu expectationin isaanii abdii wayii morra jirti jechuudha. Kanaaf baay'een sosocho'an jechuudha. Garuu baradhee yoo hin ba'e hojii guddaa argadha. Gatii sitti hin kenna abdii guddaa sana qabatanii isaan halkanii guyyaa qayyabatu jechuudha. Aligned with this approach, there are two forms of motivations, expectancy and goal setting. Egaa kanaan wal qabatee motivationii gosa lama jira jedha. Innis expectancy dhaa fi goal setting dha. Cognitive theories of motivation consist of two ultimate theories that are expectancy theory and goal setting theory. Expectancy theory explains how and why an individual makes a certain decision of picking the best behavioral options from many that is based on the expectation of attaining the required goal in order to benefit from the goal intrinsically or extrinsically. Intrinsically is to extrinsically. Keessa anis to alaanis harkifame. Namni tokko expectation abdii guddaa waan tokko irra kaa'atee waan sanaaf itti adeemuu jechuudha. Lammaffaan immoo goal setting theory. Goal setting theory immoo galma of dura kaa'atanii galma baay'ee smart ta'e. Smart jechuun specific, measurable, achievable, relevant and time bounded. Akkana jechuun wantan bira ga'uu danda'u tokko jedhee lafa kaa'adhee mul'ataan galmaan yoon adeeme baay'ee kakaa'a jechuudha. Kanaaf theory'n kun lamaan achi keessatti kan qabatamanidha. Shanaffaan Abraham Maslow's hierarchy of needs theory of motivation. As keessatti basic assumption of this theory drives or motives are the need for free will, self-fulfillment drives, hierarchies of needs, levels of needs. Piramidii kana akkuma argaa jirtanii namni kan inni kaka'uu fi kaka'umsa namaatii fi
hundee kan ta'uu jedha Abrahaam Maslow. Ani nama guddaan ta'a, ani dandeettiin qaba, ani beekumsan qaba jedhee nama ofitti amanutu sadarkaa fedhii sadarkaa adda addaa keessa darbee iddoo guddaa gahuu danda'a jedha. Akka namichi kun jedhutti dhalli namaa kamiyyuu haala mijataadhaa fi naannoo mijataa haa argatu iyyuu malee guddatee iddoo guddaa self actualization bakka ana waa hunduu nan barbaachisu guuttadheera jedhurrallee gahuu danda'aadha. Garuu iddoo kanatti niidiin yookiis fedhiin jiranii sadarkaa mataa isaanii kan hordofan ta'uu isaaniiti kan nuyi arginu jechuudha. So different motivation needs are arranged in hierarchy in a pyramidal shape. Fedhiileen adda addaa piiraamidiidhaan akka isaan kaa'aman iddoo kanatti argina. Mee isa taanutti ilaalla. As keessatti fedhiin inni xiqqaan utuu hin guutamin isa guddaatti darbuu hin danda'amu. Iddoo kanatti physiological needs, safety needs, belongingness and love needs, esteem needs and self-actualization need. Egaa physiological need jechuun fedhii waliigalaa kan dirqama namni yoo hin argatu ta'e jiraachuu hin dandeenye kan akka food, water, warmth, rest, oxygen isaan kun basic need jechuudha. Physiological, biological, anatomical need warra jedhamu warra qaamni keenyas jiraachuudhaaf barbaadamu jechuudha. Basic need. Akkuma kana safety needs, security and safety. Nagaatti jiraachuu, tasgabbiitti jiraachuu isaan kun baay'ee murteessoodha jechuudha. Basic need warra jedhaman. Fedhinnaa waliigalaa kan dirqama jiraachuun isaa irra jiran jechuudha. Sanatti aansee sadaffaa irratti belongingness and love needs. Namni waan nyaatu waan dhugu erga argatee eessatti darbachuudha gara wanta bakka itti boqotuutti bakka itti rafee buluutti darbaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni waan nyaatu waan dhugu utuu hin argatin waa'ee mana keessa buluu yaadu, waa'ee nagaa yaadu. Kanaaf namoonni karaa irra bulan street children namoonni jedhaman kan isaan karaa irra bulanii fi kan isaan hin sodaannee fi jalqaba garaa ofiitu waa barbaada. Namni waan nyaatu argatee naanni diishii keessa iyyuu buluu danda'a. Erga waan nyaatu argatee booda namni waa'ee maalii yaadacha? Waa'ee security, waa'ee nagaatti jiraachuu, waa'ee safety, waa'ee nagaatti bulanuu, waa'ee manaa, waa'ee bakka jireenyaa yaadachuu. Amma waan nyaatu argatee bakka jireenyaaf nagaa hin jiru taanaan fakkeenyaaf biyya lollitti ka'e tokkotti namni maal godhaa? Hin baqata jechuudha. Hin baqata. Utuu nagaa fi tasgabbiin argatin iddoo sadaffaatti darbuu hin danda'u. Belongingness and love needs. Intimate relationship and friends. Jaallachuuf jaallatamuu, fuudhuuf heerumuu, hiriyyummaa, ollummaa. Inni kun kan inni jiraachuu danda'u yoo warreen lamaan gara gadii kun kan akka waa nyaatanii waa dhuganii akkuma kana bakka jireenyaa argaman. Namni lola baqachaa jiru waa'ee jaalalaa yaadu. Kottu gooftaa koo, kottu giiftii koo sin jaalladhaan jedhu. Namni biyyaa ba'aa jiru sin fuudhaan jedhu karaa irratti. Wal fuuna waa'ee sarvaayivaalii, waa'ee darbanii jiraachuu, waa'ee nagaa yaadaa jiru. Garuu dhufee belongingness and love needs irra yoo ga'e fedhiinsaa yoo achirratti guutamee fi amma yoo nagaan jiraate, yoo nyaati jiraate namni ollummaa yaadaa, hiriyummaa yaadaa, gaa'ila yaadaa. Isaan kun hin guutaman taanaan garuu isaan sana guutachuudhaaf eegaa jiru. Sadaffaan erga guutame esteem needs, prestige and feelings of accomplishment. Amma immoo gatii ofitti kennu self-confidence, self-esteem achirra ga'a jechuudha. Erga self-esteem irra ga'e booda immoo self-actualization irra ga'a. Self-esteem irra ga'a jechuun maali? Namoota naannoo sana jiran irraa adda ta'uu, mana addaa qabaachuu, sooressa ta'uu, nama cimaa ta'anii mul'achuu. Warra kaaniin caaluu gatii guddaa ofitti kennu self-esteemiin yoo maal ta'e yoo nyaata waan dhuga yoo jiraate yoo nagaan jira safety needsin yoo belongingness and love jaallachuuf jaallatamuun erga jiraate kana booda immoo makiinaa bitataa konkolaataa bitataa mana bitataa isayyuu immoo ittiin gammadachu namoonni baay'een egaanii gulantaa arfaffaa irratti dhaabbatu jedha saayikolojiin eessatti esteem needs irratti maal jechuudha yeroo hundumaa nama caaluudhaaf waan yaadaniif wanti isaan qaban nagaa waan hin jennee fi iddoo sanatti dhaabbatu jechuudha. Kanaaf isin amma isaan kana gulantaa isaanii qabaachuu jira. Self actualization jechuun achieving one's full potential including creative activities. Isa dhumaarra ga'u jechuudha. An kana booda nan barbaachisu jechuudha. Waan argatan nama kan biraaf kennuu danda'u jechuudha. Gaappiin keessa namaa kan hin jiru. Namni tokko waqii 2-3 ijaariitu ammayyuu keessaa duwwaa kan biraa barbaadu. Tokko immoo waanuma isa ga'u maan isaa ga'u argannaan nama kan biraadhaaf oolaa jechuudha. It is enough jedha jechuudha. Egaa waan baay'ee argachuudhaaf sadarkaa guddaa irra ga'uudhaaf osoo hin taane
ga'uudhaan otoo hin taane inni kun keessoo bishina yaada namaa irratti kan hundaa'edha jechuudha. Walumaa galatti isin basic needs, physiological needs, psychological needs fi self fulfillment needs warri jedhama adda baafachuu qabdu tarree isaanii illee qabachuu isaa irra jira. Kan biraan kan beekuun irra jiru utuu inni gadii hin guutamin inni olii guutamuu hin danda'u. Yeroo irra caalaatti immoo namoonni baay'een arfaffaa irratti akka dhabatan yaadaan qabachuun baay'ee murteessaa jechuudha. Self actualizationiin kan akka holiness, perfection, completion, justice, haqa yaaduun guutummaan guutuutti guutuu ta'uudha yaaduun namoota hundumaa wajjin walii galuun simplicity, aliveness, beauty, goodness, gaarummaa, uniqueness, playfulness, truth, dhugaatti amanuun inni kun self actualization irra ga'uu danda'u nurra jiraatu. Namoota bebbeekamoo keessaa kan akka Nelson Mandela, kan akka Mother Teresa namoota self actualization irra ga'an jedhamee yaadama. Nelson Mandelaan warra adii warra gurraachota gara malee miidhaa turan warra isa hidhaa turan warra isa dararaa turanii fi bilisummaa argadheera nagaa amma nagaadhaan jiraannaa waan namaa isaan nu barsiisan dhiibnee wanta gaarii isaan barsiifna kan jedheedha jechuudha. Zimbaabuween immoo faallaasaa isaan kun nu miidhaa turanii nu ajjeesaa turanii kanaaf jedhanii lafa qonnaarraa warra adii ari'anii ofii amma rakkachaa jiru jechuudha. Kanaaf dhiifama gochuun illee self actualization irra ga'uu namoota argisiisaa jechuudha. Basic neediin immoo kan akka esteem and self esteem, love and belongingness, safety and security, physiological needs warra jedhaman jechuudha. Growth neediin immoo guddinaaf sadarkaa isa dhumaarra warra jiran warra self actualization keessatti ramadaman jechuudha. Isaan kun Maslow's hierarchy of needs warreen motiveetii nu godhan isaan kana jechuudha. Physiological needs maal akka ta'edha food, water, avoidance of noxious stimulation, security need for sense of confidence, safety and freedom from fear, anxiety, nagaa ta'uu jechuudha, dhiphinarraa bilisa ba'uu jechuudha, love and belongingness kun immoo jaallachuuf jaallatamuudha, namoota adda addaatii wajjin jechuudha. San booda erga akkas taane gatii guddaa ofii kennu words by knowing what others aware of one's competence. Dorgomaa ta'uu jechuudha, gatii guddaa ofitti kennu jechuudha, warra kaaniin caalaan ergamuudhaaf yaalii gochuu jechuudha. Arfaffaan fi shanaffaan fi numaa self actualization, state of self fulfillment, ani ga'umsarra ga'eera, nan barbaachisu isa jedhanidha jechuudha. Kan biraaniif baay'ee murteessaan conflict of motives and frustration waan jedhamu jira jechuudha. Conflict of motives and frustration yommuu jennu frustrationii maayinni. It is a hindrance of goal-oriented activity. Nuti galma bira ga'uudhaaf kaane tokko bira ga'uudhaaf yommuu kaanu wanti tokko yoo nu daangesse yoo gufuu nu argate konfliktiitu uumamaa sodaatu uumamaa jechuudha. Sodaan immoo waan baay'ee irraa madda. Source of frustration. Baay'inaan yookiin irra jireessaan waan sadii irraa madda. Environmental factor, personal limitation factor and conflict of motive or intrapersonal conflict. Environmental factor in physical factors such as money, climate, technology, maallaqa dhabuun, haalli qilleensaa jijjiiramuun, teknooloojiin daangeffamuun isaan kun nu aarsuudha. Fakkeenyaaf asii kaanee qormaata qoramuudhaaf yeroo ni deemuuf jennutti climate bokkaa cimaa roobee qormaatarraa yeroo hambisee konfliktii guddaatu uumama. Cinqii guddaa, dhiphina guddaa nu keessatti uumamaa jechuudha. Yookiin moobaayilii keessaniin qormaata hojjedhaa jedhamtanii moobaayiliin keessan sirra ga'e yoo dide, teknooloojii yoo feelii godhe. Isaan kun environmental factory keessoo keenyatti cinqii walitti bu'iinsa lola kaasuu danda'a, lola keessaa kaasuu danda'a. Lammaffaan personal limitation factors, disability, qaama hir'eessa ta'uu, personality, amalli keenya dadhabsiisaa ta'uu, attitude, ilaalcha hamaa qabaachuu, dhukkuba qabaachuu, isaan kun personal limitation conflict. Sadaffaa fi inni nuyi amma irratti xiyyeeffachuuf jennu conflict of motives, intrapersonal conflict. Kun immoo lola keessaa jechuudha. Lola keessaa. In the same, namuma tokko keessatti lola geggeeffamu. Inni kuni conflict of motives and frustration warra jedhamanidha. Egaan inni jalqaba approach conflict jedhama. Inni lammaffaan avoidance conflict, sadaffaan approach avoidance conflict, arfaffaan multiple approach avoidance conflict jechuudha. Approach conflict kan nuyi jennu exists when we must choose only one of the two desirable activities. Wanta nu harkisu lama keessaa dirqama tokko filachuun dirqama gaafa nuti ta'u jechuudha. Wanta lamaan nuyi gidduu gallee itti rakkanne lamaan isaayyuu attraactive barbaachisaa.
Jaallan fakkeenyaaf yuunivarsiitiin nu ga'ee yuunivarsiitiin kanaan dura jaallannu lamaansaa Haramaa yuunivarsiitiidhaaf Jimmaa yuunivarsiitii utuu nagee jechaa turre lamaansaa nu ga'e. Kamiin hin filadha jennee gaafa cinqabnu jechuudha. Dipaartimentii maaneejimentii fi ikoonomiksii keessaa, nursiingii fi HO keessaa, saayikooloojii fi sooshooloojii keessaa kamiin yoo filadhe irra caalaa gaariidha jennee gaafa cinqabnu lamaanuu isaa barbaachisaadha garuu dirqama tokko duwwaa filachuu dandeenya. Konfliktii akkanaa keessa gaafa galu approach konfliktii jedhama. Miila lama qabaataniif muka lama yaabbatan jedhamaa mitiire. Kanaafiyyuu isa caalaa na gargaara jettuutti yaaddee filattaa jechuudha. Lammaffaan avoidance conflict. Kun immoo faallaa sanaati. Yeroo namni dhiphina guddaa keessa xabbiqeenyi sadan keessa galu jechuudha. Lamaan isaayyuu hin barbaannu lamaan isaa keessaa garuu tokko filachuun dirqama yommuu nuti ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf biyya alaa bahuu barbaaddee intalli tokko biyya alaa na wajjiniin ba'isiin jettee garuu HIV qabdi yoo ta'e maal goota. Biyya alaasii bahuun barbaadda garuu waan isheen qabdu sana immoo hin barbaaddu. Garuu an akkasiidha. Maal goota gaa baay'ee ulfaataadha jechuudha. Lamaan isaa ifama kun avoidanceidha. Wanta lamaaniyyuu hin barbaachisu yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyi inni kanaa maalidha? Avoidance wanti lama nu qunnamee wanti lamaan isaayyuu wanta hin barbaannu gootu. Fakkeenyaaf fooqii irra dhaabattanii jalatti abiddi yoo ka'e maal gootu? Fooqii irraa utaaltanii buutummoo abidda keessa dabaatu. Lamaan isaayyuu hin barbaaddan garuu tokko keessaa tokko filachuun dirqama. Dubartii ishee Saawuz Afrikaatti mucaa ishee fooqii abiddaan gubachuu irra jettee namootatti gad darbattee jechuudha. Kanaaf isa keessaa baay'ee hamaa ta'e the most bad isa jedhu dhiifnee isa less bad yookiis xiqqoo fooyyee qabu filannaa jechuudha. Fakkeenyaaf utaaluutu gaariidha yoo ta'e fooqii irraa utaalla gamoorraa abidda keessa darbuutu gaariidha yoo ta'e immoo haala saalaallee jechuudha. Lamaan isaa yoo garuu hin barbaachisu garuu tokko filachuun dirqama eeguu ni ta'u. Approach avoidance conflictiin immoo isa lottery winner as a partner but being HIV ni jedhu sun gad dhufaa jechuudha ifamaa wajjin. Namni isin jaallattan tokko waan tokko nama tokko irraa hin jaallattu garuu waan tokko immoo irraa hin jibbitu. Maal isinii wayyaga? Fakkeenyaaf qoricha yommuu liqimsitan saayid effektiin isaa baay'ee ulfaataadha. Qoricha garuu hin barbaadu. Dirqamas hin barbaachisu. Kun approach avoidance conflict jedhama jechuudha. Inni dhumaa multiple approach avoidance conflictidha. Approach wanta barbaannu tokko wanti nu jibbinu tokko baay'atee yeroo nutti dhufu jechuudha. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii lama sila nu ga'e keessa yookiin bakka hojii lama filannu keessa hojiitu barbaadannu hojii lama arganna. Hojiin inni tokko biyyi isaa gaariidha, mindaan isaa gadheedha. Inni tokko immoo mindaan isaa gaariidha, biyyi isaa gadheedha. Kun amma gama lamaaniin iyyuu waan lama jira jechuudha. Wanti gaariinis lama, wanti hamaanis, wanti nama harkisus lama, wanti nama dhibus lama. Iskoolarshipii argattan. Ameerikaatti iskoolarshipii argattanii maallaqni isaa gaariidha, yuunivarsiitiin isaa garuu beekamaa miti. Awurooppaatti immoo kan biraa argattanii maallaqi isaa yuunivarsiitiin isaa gaariidha, maallaqi isaa immoo gadheedha. Kanaafi gama lamaaniin iyyuu wanti nu harkisu wanti nu dhibu yeroo baay'atu multiple gaafatu multiple approach avoidance ta'aa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti motivationiin kana fakkaata tarii gaaffii yoo jiraate nu dhiyeessitu asuma irrattan isiniif dhaabaa motivationii theories of motivation wal fakkaatanii kan jiran kana fakkaatu galatoomaan isiniin jedha. Kutaa lammaffaa chapterii kana emotionidhaan walitti deebina like subscribe share gochuun dagatina kabajama.